Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App barnoota baay'ee bareedaa ta'e ka addunyaan guutuun akka ajaa'ibaatti yeroo dhiyeenya kana itti fayyadamaa jiru kan namoonni keenyallee application baay'ee bareedaa ta'e kana bilbila irraa qabaachuu qabdan app baay'ee bareedaa nama hedduu sirriitti gargaaruu danda'u takka isinii qabadhee dhufeen jira. Appiin kun maali ka jedhu akkasuma akkamitti itti fayyadamna ka jedhu bal'inaan waliin ilaalla. Appiin kun wantoota babbareedaa gurguddaa sadii of jala qaba. Innis image photo talking akkasuma AI avatar fi AI tools adda addaa of jala qaba. Bal'inaan maraayyuu waliin ilaalla. Appii baay'ee bareedaadha. Obboleeyyan chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatinaa isiniin jecha. Egaa gara barnoota keenyaatti yeroo dabarfannu appii kana irratti kan nuti har'a waliin ilaallu yeroo baay'ee TikTok irratti, YouTube irratti ni argitu. Ka akka dooktara tahanii wantoota adda addaa ergaa adda addaa dabarsan kan suuraa adda addaa fayyadamanii ergaa adda addaa osoo jaraati osoo viidiyoon hin mul'atin waan baay'ee namoonni dalagaa jiru. Isinis keessattuu YouTuberoonni, TikTokroonni appii kana fayyadamuudhaan waan feetan internetii irra sarchii gochuun barreeffama fiddanii qofa itti galchuudhaan suuraalee asirra jiran kanas haa ta'u suuraa biraas fiddanii itti galchuudhaan salphaadhumatti suuraa sana gara viidiyootti deebisuudhaan viidiyoo ittiin dalaguu dandeessu. Gara internetii deemnee akkamitti akka dalagnu duraan isinitti agarsiisaa jira. Amma garuu appiidhuma kana irratti salphaadhumatti appiin kun suuraalee adda addaa qaba. Suuraa gaalaarii keessaa isitti fiduu dandeessu. Akka ajaa'ibaatti viidiyoo dalaguu dandeessu jechuudha. Suuraa san afaan jaraa sochoosuudhaan salphaatti suuraan kun akkuma isin amma asirratti argitan viidiyoo fakkaata garuu afaan baasee haasa'aa jira. Garuu suuraadha. Suuraatu akkasitti qajeelfamee jechuudha. Kanaafuu isinis suuraa keessan fayyadamtanii haasofsiisuu dandeessu jechuudha. Appii kana argachuuf Play Store irraa argachuu dandeessu. Play Store keessanirra seenuudhaan appii kana salphaadhumatti bakka sarchii irratti Virvo jechuun sarchii gochuudhaan appii kana gadi buufattu. Appii baay'ee bareedaa faayidaa guddaa isiniif qabu. Waan namni martinuu bilbila irraa qabaachuu qabu. Virvoon kun ka lammaffaarra jiru kana fakkaata. Virvo AI video generator ka jedhu kana gadi buufattu jechuudha. Appiin kun kunoo kana fakkaata. Appii kana gadi buufattu. Appii kana erga gadi buufattanii kaatanii itti fayyadamni isaa baay'ee salphaadha. Steppiinuma xiqqoodhaan kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Appii kanarra erga seentanii booda feetan suuraa as jalaa kana fayyadamuu dandeessu. Feetan immoo suuraa mataa keessanii upload photo ka jedhu tuquudhumaan suuraa mataa keessanii itti galfachuun gara viidiyootti deebisuu dandeessu jechuudha. Uploadii kana tuqattu sanaan booda suuraa tokkorra tuqxu. Suuraan sun fuulli isaa garagalee sirriitti mul'achuu qaba jechuudha. Suuraa sana face detect yookaan immoo fuula nama sanaa detect godhaa jechuudha. Kanaafuu fuulli nama sanaa sun as deebi'uu qaba. Fuula nama sanaa ilaalee afaan bakka jiru waan maraa inni isiniif haasofsiisa waan ta'eef haga inni upload godhee suuraa keenya geessee gara fuula duraatti nu dabarsutti inni eegnaa jechuudha. Haga inni bakka gurraacha kana fidee suuraa san nuu kaa'utti eeguu qabnaa jechuudha. Suuraa san fidee bakka kana nuu galcha. Ammallee barreeffama jala deemus asuma irratti hojjechuu dandeessu. Raayitii tokkitti qofa gochuudhaan jechuudha. Amma suuraan sun dhufee nuuf seenee jira akkuma isin argitan jechuudha. Suuraan sun yeroo nuuf seenee ka'u filannoo lama sadii qabna. Tokko barreeffama asitti galchina. Inni lammaffaan record audio tuquudhaan sagalee keenyaan irratti waraabuu dandeenya. Language filadhu nuun jira. Afaan barbaadan filachuudhaan asirratti waraabuu dandeenya yookaan immoo yoo sagalee waraabamaa qabaanne gaalaarii keessaayis fiduu dandeenya jechuudha. Asirra tuquudhaan. Kanaafuu filannoo sadii qabna. Barreeffama itti galchuu dandeenya, sagalee irratti waraabuu dandeenya, gaalaarii keessaa yoo sagalee qabaattan fiduu dandeessu jechuudha. Akkasuma nama haasa'uu sana dhiira moo dhalaadha isa jedhu sana nama guddaa moo daa'ima moo haasofsiisuu barbaanne sun sagalee akkamii akka inni itti nuu galchuu barbaannu sagalee sanas asuma irratti filannaa jechuudha. Kanaafuu sagalee barnootaaf ta'u, sagalee dhaamsa adda addaatiif ta'u, sagalee koomeediif ta'u, wantoota adda addaa san sagalee asumarraa filattu jechuudha. Kanaafuu dhiira yoo ta'e dhiira kan dhiiraaf malu yoo dhalaa ta'e kan dhalaaf ta'u jechuudha. Sagalee asumarraa filannaa jechuudha. Sagalee erga filannee raayitii itti godhannee kaane barreeffama galchuu dandeenya yookaan sagalee irratti waraabuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu riikoordii gochuu dandeenya yookiin teekistii bakka teekistiirra tuquudhaan barreeffama bakka sanatti galfachuu dandeenya jechuudha. Barreeffama kiyya peestii itti godhe dana haa godhu istooriidhuma seenaa gabaabaan itti galche. Kanaafuu haga barbaadan fiddanii itti galchuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu sagalee san AI script hojjechuu dandeessu, translate gara language biraatti gochuu dandeessu, danii godhanna. Danii erga godhannee booda afaan feetaniin barreessitanii translate godhachuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu erga barreeffama galchinee suuraa galfannee kaane sakandii 29 laan jira. Captionii onii goona. Caption isii jettu kana onii goona. Kana jechuun barreeffamni sun haga namni sun haasa'u barreeffamni sun as jala dhufaa jechuudha. Ofuma isaatiif fidee itti galcha.
Kanaafuu isin captionii qofa oonii gochuudha. Sanaan booda generate video ka jedhu kana tuqnaa jechuudha. Haga inni exportii godhee daqiiqaa yookiin immoo parsantii lakkaa'uu eegalutti ni eeggannaa jechuudha. Parsantii isaa utaalaa deema waan ta'eef hedduu eeguun isinirraan eegamu. Akkuma isin amma argitan amma gara generatingiitti dabarfatee jira. Kana jechuun barreeffamichaa fi suuraa san walitti qindeessaa jira jechuudha. Akka suuraan sun haasa'uu eegalu nuuf godhaa jira jechuudha. Aappii baay'ee bareedaa ta'edha. Kanaafuu namoonni tokko viidiyoodhaan namoonni bahuu hin barbaanne salphaadhumatti kana fayyadamuu dandeessu jechuudha. Eeguu dhiiftaniis yeroo akkanatti lakkaa'uu jalqabu keessaa baatanii waan biraa hojjechuu dandeessu. Inni ofumaaf godhee fixaa jechuudha. Amma mana 90 gahee jira, almost xumuree jira. Yeroo 100 gahu inni nu gara fuula duraa deemnee akka nu gaalariitti seef godhannu nu taasisaa jechuudha. Salphaadhumatti amma gara fuula duraan nu deemsisa. 100 geenyee jirra waan ta'eef parsantii 100 gahee jira. Amma haasa'uu jalqabdee jirti jechuudha. Akkuma isin asirratti argitan kana AI photo generator of jalaa qaba. AI avatar of jalaa qaba, video translator of jalaa qaba. Waan baay'ee aappii kana irratti video baay'een isiniif dalaguuf deema. Itti fayyadamuu qabdu. Aappii baay'ee bareedaa salphaadhumatti ergaa adda addaa suuraadhuma itti galchuudhaan qoosaa adda addaa ergaa adda addaa karaa adda addaatiin dabarsuu dandeessu. Save to album ka jedhu kana yeroo isin tuqxan downloading video nuun jedha. Kana jechuun gara gaalaariitti save nuuf godhaa jira jechuudha. Keessattuu kan isin Play Store irraa buufattan daqiiqaa xiqqoo isinii kenna. Aappii isaa isa bareeda. Chaanaalii Telegiraamii kiyya jala isinii kaa chaanaalii Telegiraamii kiyya jala aappii isaa bareedaa san argachuu dandeessu jechuudha. Telegiraamii kiyya jala isinii kaa achirraa gadi buufattanii itti fayyadamtu kan firii ta'e kan daqiiqaa hedduu isiniif kennu. Sanaan booda hoomii tuquudhaan duubatti deebi'uudhaan ammallee suuraa achi jala jiran keessaa fayyadamuu dandeenya yookaan immoo ammas kabira upload photo tuquudhaan ammas yoo barbaaddan suuraalee biraa fiddanii itti galchuudhaan kabira dalagaa deemuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Itti fayyadamaa isiniin jecha haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.